media OMN sochuunus eegaan biyya galees I like community engagement hawaasa wajjin mari'achuudhaan fedhe. Addunyarraayis mari'achuu dandeenya. Gaafilee wal qaqqabaa turtan namoonni isinitti ergaa turanii gaafilee san dhi'ee isaatii eegaa ni gootan booda odiyaansii keessaa isaa doonu bilbila immoo akkamitti akkanis ni kennuu danda'an hawaasa keessas sunniisanii akkasitti bal'inaan haasofnaa gara oolmaa irraa laallee gara fuulduraatis torban lamatti akka baatetti bifa kanaan dhufnee yaada uummataa gaafii uummataa fudhachuudhaaf teenya jechuudha. Waan naqee baltaniif galatooma. Maqaa bareedaa qabdan tokkoof dooftora. Galatoomii Joowar kiyya galatoomii ulfaadhu. Jalqaba kaab jarjarra qabda ayyee gaafadhu. Ayyee galatooma warri ma dhuftaniisi hundi keessanuu mana kana miliyoona galcha arraboo du'aayii goonaati isinit du'aayii goona. Oromoo fi Rabbi waan xiqqoon gaafatanii tanaaf miliyoona isin gaafanna. Galchaadha hangaafiin hin qabu yeroo baay'ee jijjiiramni kun eega dhufeerraa eegale uummata Oromoo kanarraa du'aatiin buqqaatiin gudeedamuun hin dhaabbanne uummanni kun rakkina guddaa keessummeessaa jira. Jijjiiramni uummata kanarraa dhufees hin jiru. Sangubbarraan mootummaan kun mootummaa Oromooti. Warri kaabaa yoo nu dhufe mootummaa keenya nu jalaa fuudha. Yoo abiyyichi kaaftan eenyuchi kaa'attanii warra kaabaa nuu fiduu deemtanii je'eeti namni dubbataa dhuguma akka namni juusan warra kaabaa fiduu deemtammoo waan qophooytanii jira. Itti aansuudhaan hooggansi gaafa dheengadda wal mari'attan san siyaatilitti marii guddoo gootan mariin sun eessarra jirti eessarra geessee hajuu tasadaffaadha addi bilisummaa Oromoo wanti filannoon tun feeka filannoon tun hin barbaachiftu osoo jedhaniiti ija guduunfatanii deeggartootaa fi namoota irra guddaa dhaga'uu didanii waan kana itti seenuu qabna jedhanii itti seenanii har'a bakka bal'ataa wantiidha mollaafaan caffee Oromiyaa seenetti beenyaa lammii caffee Oromiyaa seenuu dadhabe. Dhuguma PP'n gartee maaltu mudate duraan parsantiin qoodaaf jeeti waadaa naqee hooggantoota garii shashawwadee akkasitti wanta godhe maaltu mudate sadeenuma tana gaafinti galatooma. Galatoome ulfaadhu walirratti deebifta moo takka takkaa jalaa deebiftaaf Joowar? Lama tokko daballu. Okay. Murtii. Okay. Akkam jirtan isin hundinuu baga nagaan dhuftanii baga wara garee galatoomaadha. Masduuriya sadii jalatti gaafuma muraasan qaba. Gaafiin kiyya gameessa rogeessa siyaasaa Obbo Jawaar Mohammadii fi gara kanaanillee dhalootatti dhuguma dhaloota bakkuma inni jirutti gabaa bakkuma inni jirutti waa itti gurguratanii baga dhuftee jennaani akka namoonni garii yaaduu miti. Bakka dhaloonni jiru inni bakka dhaloonni jiru duraanis hafeen beeku. Especially social media namoota itti fayyadama social media namoota gurguddaa akka biyya jiranii irraa barsiise keessaa tokko isa. Gamanumaan gaafiin kiyya dhimma as dhiyeenya kana hundi keessan gurraa qabdan yaada qalbdan dhimma diinagdee gara Harargee kanatti danqama diinagdee jimaadhaan wal qabate especially Jawaar as dhiyeenya waan addaa takka nuun jee ture waan sanii yoomnu biraan geessa kana jechuun gaafa shufeerran ajjeefaman gaafa gareen muraasni magaalaa Adaamaa tana qubattu wal jaartee uummata keenya irratti bifa saniin saamichaa fi buttaa akkasumas
mancaatii qabeenyaa gaggeessan viidiyoo agartee hooggantoonni ta'anii hordofan na bira ga'ee jira. Dhiyeenyatti simbiraan geenyaa sarpiraayiziin ta'inaa waan jiru tokko garree sunillee hedduu malee nu yaachisee eegu jirra. Diinagdee rakkoon diinagdee kun yeroo hedduu rakkoo dubbatu jira nuti gahee keenya furmaata waan sanillee kaa'uu yookaan hawaasatti himuun dandeettii keenya waan hin ta'inii fi kabajamoo Jawaar Mohaammed gama kanaan rakkoon kun eessaa ka'e furmaanni isaa maali jettanii yaaddu? Gaaffiin lammaffaadha dhimma buqqaatii uummata keenya Arsiiti. Hawaasni Arsiidha akkuma yaadattan torbee lama dura akka biyyatti kaabaa kibbaan bahaaf dhihaan even Oromoota amantii Ortodoksii itti dulchisaa turan haga ustaazotatti uummata kanatti uummanni kun if dura wanni kun karoorfameef dhuguma uummatichaattu mana amantii gubee yoo gubee ta'e Arsii naannoo garaa keessa masgida qofaa jira manneen amantaa garaan jiru lammiin hin jiru akkamii waliin jiraatee as ga'e hawaasni bal'aan kun akkamii waliin jiraatee as ga'e akkamii waliin jiraachaa jira rakkoon kun ka'umsi isaa eessaa xumurri isaa furmaanni maal jettanii yaaddu obbo Jawaar Mohaammed? Gaaffiin sadaffaadha haala biyyattiin amma keessa jirtu nageenya akkasumas sadarkaa keessattuu Oromiyaa keessatti dargaggeessi wama tokko dubbachuudhaaf sadarkaa lubbuu ofirra ga'ee jiru kanatti hegereen dargaggootaa maali? Dargaggoonni Oromoodha akkasuma immoo dhimma daangaati irraa gadi fageessee kan dubbachuu barbaadu dhimma daangaa wal qabatee rakkoon kun yeroo waggoota 8 dabreef cinaaksaniin mooyyaaleen akkasuma gara Baalee kanaan keessattuu ispeeshaalii gara Somaalee wal daangessuun jarri kun hayyama eenyurraa harkataniiti as torbuma kana keessa akka ragaatti isin dhiyeessuun danda'a gara nama 5-6 kan bordoddeetti ajjeefaman maaliif irra deddeebiiwwan kun godhama akkamitti eenyu abdataniiti bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaattis mootummaa qaba waraanaa fi qaba uummata kana bulchaa naannoo Somaaleettis ta Oromiyaa hungeenya silaa humna akkamii abdii eenyu qabaattee daangaa kanaan dhidhiibamiinsi daangaa butamiinsi daandii saamichi qabeenya diinagdee uummata keenya akkasuma maqaballeessiin hawaasa bal'aarratti godhamaa jiru kun ka'umsi isaa maali? Xumurri isaa hoo rakkoon kun furmaata bifa akkamiin argatuu danda'a? Dhaloota kanaafis hawaasa nu daawwatuufis osoo ifa nu gootanii jaa galatoomaa alfadhaa. Olfadho galatoomi murti. Jala deebisee itti deemu. Gaafa jajjabduu kaaftan ka sheekaabaa kaase yeroo adda addaas mari'annee jirra. Look bakki qabsoon Oromoo jirtu tun bakka dandeenya jechuudha. Biyyoota hedduu haboodha akka hawwanitti gara dimokiraasii qacaan probably Botswanaadha akka fakkeenya kaasuu dandeenya jechuudha. Uummanni keenyaas yeroo dheeraadhaaf sirna gita bittaa warra biraa jala ture. Qabsoo addaa yeroo dheeraa godhe booda bara 2018 abdiin silaa gara roorroo walii galaa maaliif manni tokko hoggaa qabsaa'u roorri isaan alagaa waan ta'e qofa osoo hin ta'in roorroo jibbeet kan qabsaa'u. So nutis akka biyyoota Afrikaa biraatitti roorroo alagaa jalaa kaaneeti roorroo murna nu keessaa bahee jala seenne jechuudha. Kanaaf bakki amma itti ilaaluu qabnu kan Afrikaatiin nu mudate warri Afrikaas Keeniyaa fudhanne fakkeenya biyyaan yeroo waggaa 3 akkas keessa taa'ee yoo fudhanne gita bittaa Biritish jala turanii sanbooda Keenyaata bulchiinsa sirna Jomo Keenyaata jala sanbooda inumaa akka sirna hammaata bulchiinsa moo jala turanii sanbooda Kibaakii jalatti gara malti paartii dimokiraasii ce'anii jeequmsatti illee seenanii amma stable dimokiraasii ijaaruu danda'anii jiran jechuudha warri Keeniyaa. Nutis wanni amma wanni nu mudate waan Afrikaa san mudateedha. Kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Sirna alagaa gita bittaa alagaa jala baaneeti sirna saamichaa nama keenya jala seene.
hanga kongollee hammaatu baatu hawwani Botswanaadha ka arganne Kenya under Kenya ta under Moi hammaatee garuu hanga Kongo kan hammaatiin keessa seenee jechuudha murnaa amma yookaan murnaa amma dura alagarraa dhufeen ajjeefamaa tumamaa turre saamamaa turre ajjeechaan amma bifa lamaan hantu tokkoffaa takka namni keenya akka bara murraa kana ajjeefamee hin jedhu. Urane buqqisuu jedhan jidduu kana siniimaa ture takka jira. Urane balleessu. Urane jechuun iskaatar seetarmenti jechuudha. Baadiyyaa kana keessa gandii biroo asii, gandii tolaadhaa asii, gandii akkasii jedhanii tattaa'u kanaa jiraan. Regeerolaan kana keessa jira jedhanii buqqaasu ture warra dargiidha. Warra Haile Sillaaseetis. Isa akka godhe buqqaasaa turan. Amma ganda keenya irraa kaasee gara tumtuu fuudhaa jiran gara baadiyyaatti. Gara labuu kanatti. Baale immoo gara gingirii gara sawweenaatti. Harargee gara gaara mul'ataatti, gara gadiitti, gara xarafaatti jechuudha. Kan sumuuramaa ture. Har'a uranee kamtu buqqa'u jira. Shawaadhaan buqqa'u jira jechuudha. Hartilaan jidduuratti buqqa'u jira jechuudha. Ajjeechaan lafti amma asiidhaan lolaan heeban asii amma ladachiin jirtun I don't think mootummaa kan dura rasaasni tokko dhuka'ee waan deematti fakkaatu. Rasaasni sargii irratti dhufaasan. Qawwee hongaa balee boodaan deemu malee sunuu beekta. Santuu san keessa godhutti jira jechuudha. Kanaaf kana keessaa ba'uun gulantaan qabsoo ammatti jirru qabsoo boqonnaa qabsoo ammatti jirru qabsoo bitaa alagaa deebi'uudhaa osoo hin ta'in qabsoo bitaa keenya tursiisuudhaa osoo hin ta'in qabsoo sirni mootummaa uummataan filame ka heeraaf seera warri filame خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا